Ashama harka fuune daawwattoota keenya warri maatii kiyyan ta'anii subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Odeeffannoowwan ho'aadhaa fi haala yeroo irratti akkasumas siyaasa biyya keenyaa irratti hundaa'uudhaan waan tokko tokko isiniin jechuudhaaf jirra. Oduun har'a nu dhaqqabe gara mana hidhaa Qaallittiitii jechuudha. Obbo Jawaar Mohammad irratti dabalatee namoota 24 irratti hadhamanni murtii osoo ragaa hin dhaga'in kan irra darbedha jechuudha. Kun maaliif akka ta'e bal'inaan isinitti himna. akkasumas immoo Abiyyi Ahmad muddama hamaa keessa jira. Muddama hamaa sana keessa akka wal qabate gaardonni isaa akka itti deebi'an illee odiileen tokko tokko kan dhaqqabantu jiru. Akkasumas immoo injifannoo TPLF naannoo Amaaraa irratti taasisaa jirtuu fi Finfinnee to'achuudhaaf biyya sana to'achuudhaaf carraaqaa jirtu. BBC'n, Reuters, miidiyaaleen biyya keessaaf biyya alaa gabaasaatti jiru injifannoo TPLF gonfataa jirtu jechuudha. Maqaleedhaa kaastee gara biyyoota magaalota 13 oliitti osoo to'attu magaalota yookaan biyyoota Abiyyi jalatti bulan hunda gara 13 ol to'atteetti jirti. Akkasumas immoo woboon godina Walloo Ana Kamisee bakka adda addaa to'annoo injifannoo guddaa keessa injifannoo guddaa gonfateetti jira. Akkasumas immoo daangaa Finfinnee woboodhaan marfamtee jirti. Woboon illee huccuu normaala uffatanii gara Finfinnee keessa seenuudhaan akkasumas TPLF Finfinnee seenuudhaan kanarraan dabalatee baqattoonni Amaaraa kan daseen yeroo booji'amtu Amaaraarraa gara Finfinneetti baqataa jiranuun wal qabatee Finfinnee muddama hamaa keessa seentee jirti jechuudha. Baqattootaa fi injifattoota simataa jirti magaalaan Finfinnee. Wanti ta'uudhaaf deemaa jiru baay'ee kan nama yaaddeessudha. Abiyyi maatii isaa gara biyya alaatti erguun isaa dhaga'ameetti jira. Ofii isaatiifis bakki inni jiru amma yoonaatti hin beekamu. Eda miidiyaawwan biyya keessaatiin akkasumas barreeffama feesbuukii isaatiin akka uummanni Oromoo sabaaf sablammoota akkasumas Amaarota cinaa dhaabbatee TPLFin ofirraa qolatu barreeffama hedduu dabarsaati ture. Miidiyaaleen biyya keessaallee akkasumas miidiyaan biyya alaa kan gabaasaa turantu jiru jechuudha. Akkasumas ammoo aanga'oonni mootummaan hedduun kanneen akka Addisuu Araggaa halkan tokkotti gara poostii 4-5 olii postataati bulanii weellistoonni Oromoo kan bilxiginnaa jalatti hiriirtee jirtullee sodaan isaan agarsiisaa jiran haalaan kan nama yaaddeessudha jechuudha. Haalli siyaasa biyya keenya keessatti deemaa jiru hedduu kan nama rifaasisuu fi haala hamaa keessa jiru jechuudha. Egaa amma bal'inaan gara dhimma warra obbo Jawaaritti dabarfanna. Akkuma kanaan dura beekamu obbo Jawaar Mohammad aktiivistii fi hoogganaa siyaasaa KFO keessa kan jiruu fi obbo Baqqalaa Garbaa umrii isaa guutuu kan mana hidhaa keessatti dabarsan akkasumas obbo Hamzaa Booranaa, obbo Dajanee Xaafaa bara wayyaaneedhaa kaasanii falmisiisaa kan har'a ga'anillee jireenyi isaanii hundisaa mana hidhaa kan ture. Hanga har'aatti illee ammas mana hidhaa kan jiran erga artistaa Haacaaluu Hundeessaa wareegamee kaase cubbuudhaan mana hidhaa keessatti dararamaati jiru jechuudha. Egaa beellamni isaanii dhedheereffamuudhaan kan ka'e hanga har'aatti osoo murtii tokko hin argatin mana hidhaa keessatti hiraarfamaati jiru. Egaa beellamni hadhaa isaan qabanu beellama kan xumuraa ture kan ragaaleen dhageessifamudha. Namoota galmee obbo Jawaar jalatti namoota 24 ol kan jalatti argamanu. Guyyaa har'aa kan sila ragaan dhageessifamu obbo Jawaarii fi obbo Dajanee Xaafaa, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa seerri biyyattii eegamaa hin jiru, manni murtii seera nu eegaa hin jiru jechuudhaan mana murtii irra hafuun isaanii ni yaadatama. Kanarraan kan ka'e hidhamtoonni siyaasaa kun mana murtiitti argamuu dhabuun isaanii abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo dubbataniiti jiru. Egaa bakka isaan hin jirretti murtiin haa dabarfamu kan jedhudha kan manni murtii federaalaa dabarse. Sana booda abukaatoowwan isaanii kana mormuudhaan oliyyannoo gara federaalaatti oliyyataniiti jiru. Hanga murtiin tokko irra ga'amutti dhimmi isaanii akkuma kanaan akka irra dabarfatamu taasifameeti jira jechuudha. Kana hunda bakka isaan hin jirretti murtiin haa dabarfamu kan jedhudha.
kun immoo seera biyyattii keessatti waan hin jirredha. Osoo seerri namni seera jala jiru tokko mana seeraa keessa jiru dhaddacha irratti yoo argamuu dhaabatee jedhee bakka inni hin jirretti murtiin tokko hin dabarfamu. Yoo ta'ee jedhellee bakka inni qabamee hin jirretti bakka biraa yoo jiraatee jedhe murtiin dabarfamuu ni danda'a jechuudha. Amma abbaan sun qabamee isa yakka guddaa yoo hojjetedha. Kanaa jennaan amma haalli biyya keenya keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. TPLF gara Finfinneetti kan isin deddeemaa jirtudha. Waamicha kaleessa Abiyyi taasiseen uummanni Oromoo hundi isaatuyyuu dargaggoonni inni amma kanaan dura ajjeesee reenfa isaanii bineensa nyaachisaa ture har'a deebi'ee TPLF nurraa dhowwaa jedhee kadhachuun isaatu waan tokko. Kanaan dura ji'a lamaan darbe kana keessatti kitat kan jedhu Itoophiyaadhaaf hin fayyadu kan jedhu afaanuma isaarraa kan nu dhageenyedha. Amma immoo deebi'ee xinnaa guddaan dargaggoon dargaggeettiin akka gara dirree waraanaa deemanuu kan waamicha dhiyeessedha. Kun kufaatii hamaadha kan agarsiisu. Akka naannoo Amaaraatti ammoo uummanni hundi akka ba'ee zammatee TPLFin ofirraa qolatu gochuudhaaf waamichi addaa waamichi ariifachiisaan taasifameeti jira. Waamichi kuni warri hojjettoonni mootummaa mindaan isaanii irraa citee hojiin idilee isaanii dhaabbate akka meeshaa fudhatanii TPLF waliin wal lolan kan waamichi taasifamedha. Gariin kaan waamicha kana didee osoo baqataa jiru qarqara Finfinnee irratti raayyaan ittisa biyyaa qabee kan isaan deebisaa jiru jira. Ammoos immoo raayyaan ittisa biyyaa kan daseen yeroo isin to'atamtu TPLFin baqatee meeshaalee isaaniillee gurguratanii warri lubbuu isaanii oolfachuudhaaf kadhatanii meeshaalee gurguratanii biyyaa ba'aa jiranu. Gara Finfinneetti osoo dabarfamuu raayyaan ittisa biyyaa achitti dhaabbatee konkolaataa sakatta'uudhaan warra madaa'illee ambulaansiidhaan akkuma gara sanatti deebifaman godhaati jira. Egaa muddamni Itoophiyaan amma muddamtee jirtu baay'ee haalaan kan nama yaaddessuudha. Kana keessatti uummanni Oromoo waamicha mootummaan gabroonfataa kun isin waame kana diduudhaan WBO cinaa dhaabbatanii injifannoo amma qarqararra jirtu kana gonfachuun ga'ee keessan jechuudha. Egaa akkuma TPLF uummata isiitii wajjiniin qabsooftee har'a miidiyaan addunyaa akkasumas mootoleen addunyaa dhimma isaanii gabaasaa oolan kana nuti osoo tokkummaa qabaannee jennee silaa har'a waa'ee keenyadha kan gabaafamu. Yeroo ammaa kana keessatti dhimmi Oromoo baay'ee gara cinaatti gatameetti jira. Garuu falmii kanaaf aarsaa guddaa kan kaffalaa jiru uummata Oromooti. Dargaggoota hedduu itti dhabee, haadholii hedduu itti dhabee. Kanaa jennaan waamicha mootummaan kun waamaa jiru dhaga'uu dhiisuudhaan gara WBOtti hiriiree injifannoo amma qarqararra geesse kana dhandhamachuudhaaf uummanni Oromoo hundinuu of qopheessuu qaba kan jedhu ergaa kan keenya. Waan nu daawwattaniif galatooma. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan warri immoo maatii kiyya taatan view like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Kanaafuu viidiyoowwan haarawaa kan biraallee qabannee isiniif dhiyaanna. Hanga walitti deebinutti nagaatti.